يا ربي ما بوت أشوف أنا في جيم عليكم نكياف ورحمة الله كيف وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. Galatooma warri sagalee naa taatanii asiin nageettan Iliyaas butun keessanuu maqaa isin waamuu danda'u. Galatooma ana galchuu keessaniif. Aslii waggaa 3 jala deeme yaani anuman argin ta'a komachuullee hin barbaachisu. Aslii akkam nagaa? Nagaya. Maali miseenjera naa kennite lakkoofsamaa naan deebisin abbaa seenaa. Habibti gara hajaa dhuftee fiti tariqaa sana marra kaasuu dhiifne. Intalli kun kana marra tokko natti fakkaata rabbi naa dhiisu. Kuweetti kana jirtaa? Galatoome garuu seenillee takka hin mijoofne garuu amma shoofa osoo hin taane namni ilma qabu hedduu ilma namaatti na shoofu. Ani ijoollee lama dhabee miidiyaa kanarra mana madaamii jira. Alhamdulillah garuu sabrii rabbi naa kenne kan isin hundaafuu rabbi haa kennu. Namni ilmoo rabbi namaa kenna rabbi namarraa fudhata. Carraa hundaa rabbuman namaa kenna jechuudha. Garuu akka arra miira keessa kan galle asumaan warroonni haadhataa tan du'aa inaa godha. Yeroo baay'ee mangastiin an seeneen boonne hin jiru ka Amaaraa seenaa ka Oromoo seenaa namni arge hin jiru. Maayin maraattee si hidhannalee nama naan jedhamu dhabe. Amma gabaabaa wanni godhuu barbaadu. Eessatti gara? Amma wanni jechuu barbaadu yoo jiraate daa'ima san beellama qabsiiseen ture beellama san irratti ji'a 5 guutuu hojiin arganne dura nama fuuldura osoo dhaabanne ofii kiyyaa gala jedhee beellama godhee amma garuu ji'a 5 guutuu dalagaa dhabee taa'aa ture. Beellama san irrattiin argamtee intarbii ta'uu qabda naan jedhani footoo daa'imaatii fi sagalee kiyya qofa narraa fuudhanii ABS irratti garuu gadhiise ABN immoo viidiyoon hojjechuu hin dandeenyu sagalee qofa naan jedhan sagaleen birrii kafalee gadhiisee dhufe. Asli amma waan biraan dadhabne beektaa nyaadhee gisee dhugu onnee dadhabe bakka waggaa 6 booye takka lama jee waggaa 6 lafatti waggaa 3 booye rabbi rahmat isaanii hagoo gisee ummiin ta'e amrii ta'an sanii yoo san as deebi'ee si bira seenee ture atillee yaada bareedaa keessa waan hin jirreef xiqqoma dubbadhee si bira bu'ee lakkoofsa hunda naa kennite agarsi asatillee narraan kaafne an hunda sanii numa bu'aa jechuudha ummiinoo amma waggaa 3ffaaf deema amrii ta'anii rabbi jannataa naa gammachiisu. Inna asli kiyyaati guyyaa takka seenaa mana haadha ta'e argitee bulchuu ni dandeetta. Guyyaa takka miti eessatti gattee Habibti dhiisi waan gate inaa ufillee waa tokko hima dhageeffadha. Dhagahi. Ani jechuun inaa ani waan danda'u sii godha malee natti asin dhibi tokkoffaa mukkin mana kana seenuu dhaabda malta seenuu dhabuu malta. Ani hin ganne abbaa manaa keetii miti an sin beeku an dura rakkoo kee himadhu komii kiyya hin dhaqqabdaan. Ana mau ana tiada yur bukan ayu be. Mesin komanne lalu dabda jadi Malaysia. Anam tokong komat si jamar. Nam tokong komat. Garuan yang jechu baru. Mana saya coba MB doktor. Umukal duang gotot. Rak ilmu kayak itu esra. Anam jechu baru bakken tiba deh. Tidak uang gale hunda maan maafani kabatai abara. Mama rakko ke himatu nindur su kami dura Habib. Amma rakko ke yabar himajara. Amma wani barbadu. Interview senirati dia cum berbada. Kana bella makaban sanirratti maal taate dhiyaataa siin jenne rakkoo keerutti mii siin jedha difama doktora waan gootu rakkoo kiyya mutti qabadha rakkoon kiyya ana wala kara Sumaalee deeme viidiyoon kiyyen zozoren argitan jeetuma keessa deeme eegan agarree isinii hima okay eegan agarree ani isinii hima haga macarrashaatti rakkoo haga macarrashaatti isinii hima dhageeffadha dursa daa'imman lama qaba ture Adaamaa 03 keessa jiradhaan abbaa malee guddisee daa'imman tana Haayilaandii fi sibiila itti guuree guddifachaa ture. Daa'imman tana nin barsiisa nin qaraasisa. Jiruun fooyya'uu dinnaan daa'imman tana lamaa walitti gatee xiqqaaf guddaallee ni baratanii karaa Sumaalee biraa deemu. Gaafa Sumaalee jijjiga gisee ga'u dawwalee fi nagaa jirra naan jaan. Jijjiga gisee dhaqee hooma Itoophiyaatti Adaamaa keessatti dalagu san dalage. Mikinyaatum afaanis hin beeku dalagallee hin jirtu. Itti deebi'ee sibiiluma san guuree sibiiluma san gurguraa. Wanni wayyaati yaa haga Adaamaa caalaa sibiilli biyya san jira akkasuma gurguree afaan baradhee gaafa kan gara Hargeysaa nama argadhee deeme. Gaafa Hargeysaa ga'ee ji'a salgaffaa an dalagu gurbaa guddaa kana dawwalee jennaan umma anchiin farichoon hinji እናቴ በባህር ገብታ እኔ አልቀመጥም ብሎ ወጣ ሰለዲና እንጂ ዳይም ከዛን ጉያ ለመሰዲን ቡሌ ደደፌ ፍረ ደቤ ብየ ከራ ከነ ደሙኒ በይተን ኦል ደቢሳን ረኮን ቀቡ ገደምሰቱ ጢቆ ጭንቀመሌ ol deebi'ee gaafa deebi'ee mana ga'u argachuu hin dandeenye. Footoo isaa qabadhee Addis Ababa yaabbadhee lukaan barandaan an deemee irratti harka kana qabadheen soqin hin jiru.
hifadhee dadhabee gad deebi'ee namitti wayii as jirti Dubaayii kana. Ijoollee mucaan kiyya jabaan kunii fi kaan mana jala qabame kunii fi jabaan kun hiriyyaa mucayyoo tanaati ijoollee lamaan tun. Ummaati namni wayii akkanatti maraachuuf nama wayiitu nama kabiraatu gargaaraa jirta miidiyaan biyya namaa deemtee afar baadattu akkana gargaari akkanaa naan jedheeni daa'imni kun itti isiin tun dhuftee na dubbiste immoo mucaa isiiti. Anuma takkaan qabu waan achi deeme dalagadhee dhufeenillee karaa daa'ima deemee ni soqee birrii takkaan qabu waan Dubaay hin deemuun jee waa hunda ana siifita as geettee kafaltana jette hayyee jennee dhufee gaafa Dubaay ga'ee birrii 6-7 isiidhaaf kafale kan ittiin dhufee jechuun waan hunda miidikaal hunda fite. Gaafa achi kee asli guyyaa takka osoo hin bulin namitti kadhadhe silkii naa bitte guyyaa san miidiyaa irratti ol ba'e waggaa 3 deema lamatti ta'e numaan bu'a miidiyaa kanarra. Jidduudhaan eegasi namni siraajiin hin bahin hin jirtan Dubaay keessatti odomaa diqqishuu kana miidiyaa kanarraa ba'u kaan barumsa halkanitti deebisee fi guyyaan shufrinnaa barsiisuu jammartama hojjedhu tanaan tokko eega dhabe tokko bilaasha godhuun qabu jedhe odoon akkasiin barsiisuun mana kiraa keessaa hiyyaa'u Itoophiyaan ni beektan namni ilma ofiitiin nama jijjiirata. Daa'ima sana eegaani barsiisee fixee iftaan eebbifama gaafa jedhu yoo inni mana ofii fudhatee galu kararraa qabanii waraana deema. Osoo xiqqaa kana ba'u jechuudha. Gaafsa miidiyaa irra dhufee abaazariin fa'aa sabboonaa kana fa'aa dhufanii sabboon akkuma 50 kenna mucama san baasa fi yoo duraatu miidiyaa kanarraa ijjiisii baddeedhe. Birrii sanillee bira ga'ee birrii sunillee nyaatamte mucaan kiyyaalee naan deebinee eedeetti bulee jechuun sunis hin dawwalu. Asli kiyya kanallee sagaleen dhaga'u jechuudha. Achi ka'ee gati maraachurra jedhanii jiraachifaa waraqaa na hojjisiisanii deeme. Bakkuma waraanaa sanitti sodaa malee deemee dhaqee jarri sun naggayyaanee atitti gararraa dhufte ilma maal laaluu dhufte fireendii keeti malee ilma keeti miti naan jedhan. Laa lijeenoo inni fireendii elleenyim leenee walla dhugutu lijinoon jee. Eegas asumaan akkana jee karakkaru mucaa wayne naate jee mucaan fiigaa dhufe. Akkasitti nabseen xiyyibitanti daa'ima san ijaan argee as deebi'ee jechuu asli kiyya eegas deebi'ee hojii dhabee kunis qoodee isaati jee shammuluu taa'ee amma ji'a ja'affaadha. Guyyaan beellama akkasumatti taaggalee waan galeen saniin EBS dhaqee asheetuu biras dhaqee taaggalee viidiyoo si erga qaallitti keessatti haga galallee waraabee gadhiisee jechuudha hedduu bosota akkasiitti bisi bira ga'uu dhabeen beeku malee. Amma guyyaa santuyyuu ka EBS fi kan asheetuu sunis ga'e EBS guyyaa 9 beellame asheetuun immoo ji'a 7 kana beellame. Inna beellama kanatti galee osoo jibbaata ga'e osoo ijji nan badin osoo onneen xiyye nan dhooyin asrii kiyya. Eessa jirta deemu? An Dubaayin jira. Mucaan kee waraana keessa jiraa? An bakka inni jiru naan dawwalu yoo mircaan afu ji'a 3 dura ummaa yoo deemee yoo kasii bilbilullee taate yaadiin silkii namaatiin sii bilbilaa yoo dhabellee miidiyaa waan hojjetu laalteen boo'in naan jee gara Tigraay deemee naan jee odda saniin dawwalu. Kanan dhaga'u saniin dhaga'u ijoolleetti yoo. Mucaan naate jedhanii gabbaa'ee jettu kun waraana keessa gabbaa'ee mooraa waa. Erga waraanatti itti dhaqee barani viidiyoo hunda buusu teeraa barna jala jira as biyyee dhaqee laalee ani akka bakka maraadhee jennaan nagalchatta babbaranii isa san laalee as deebi'ee amma beellama kanaa dubbiin mimmileetiin akkana qaxxisaa dubbadhu mucaan dirree waraanatti argitee dhuftee. Kabade kana osoo hin ta'in kajabaa kana jala qabanii kennan kan argee dhufe kabade kana nafsa isaatuun agarree bar xiqqaa kana jechuudha. Xiqqaa dhabdee guddaa dirree waraanatti argite. Odoo xiqqaa kana ba'u kunis deemee. Beellamni itti qabdu kamaaliti. Ka xiqqaa kanaati fotoo isaa EBS'tti kennee asheetutti kennee biraa deebi'ee gaafa dhufu kana jechuudha. Achirraan argama jennaan EBS fi asheetu birattis kennee fotoo isaatii fi sagalee kiyyarraa fudhatan viidiyoo singoonuu beellama si dura jira nama hedduu jira. EBS'n guyyaa ji'a 9 jee asheetuun ji'a 7ffaa jee ammallee OBN illee sagalee isaa waraabee kafalee gadhiisee jira gadhiisee irra viidiyoo isaa illee postotee jira ka gandarraa baasee OBS irra fidesan jechuudha. Abbaan manaa eessa abbaan ijoollee? Abbaan ijoollee Saladdiin garaadha gisee addaan deemni jiran isaa oofataara ani waan abbaa warraa isaa waa'ee isaa haasawaa asirratti hin barbaadu. Maaliif? Nama jireenya wayita lafatti jirtu wajjin hin deemne maal godhamee faayidaan isaa aslii kiyya asirratti haasa'ee faayidaan inni qabu maayini. Kati abbaa waa'ee abbaa ijoollee kanaan haasofne rabbiin godhini dubartiidha ta'u yoo wanni ati jettu kun feekii ta'e yoo maalitti amanne isa akkamii garaan danda'a ilmaan isaatimi? Okay, isa itti amanuu ragaa hedduun qaba. Miidiyaa kanarraa miti gandarraa waraqaan naa bahee EBS irraa sagalee isaa gadhiisee
najala seentanii ilaaluu barbaadda nama hedduu viidiyoo isaanii hojjete qaamaanis dhaquu Abbaa dandeessu. isaa himi ilmoo kanaati bira hin jirtu yoo ilmoon abbaa xiqqaan sun ijoollee keetii kana yoo ilmoo jaarsa kee ka dhugaa ta'e maaliif dho'isuu barbaade? Eessa jiran eenyuun Okay, maaf hin okay. gargaaruun? أم خالد Okay. ميرك فرد سياتة كميدي ما أدري أم خالد هذاك ميرك سابي تزقب باهيتي أبان جولتنا يودي دللي يو أدباتني اللي ركون كابو Dhageeffadhaa. Waan jiru na dhageeffadhaa nuun haasaa nuun haasaa aslimatti na dhiisanii haasa'an. Atillee dhageetteetta mucaa kiyya baduu innis dhagaheera mana baabatitti. Asli ati na dubbisi dhageeffadha. Nama kana dhugaa rabbiititti isin akka seeraatti anuu waan barbaadu gara kiyyatti cal'ise. Mikinyaatum namni sii dubbatu hin jiru. Ani tokkoffaa haadha abbaan qabu. Asli dhageeffadhu qalbitti. Tokkoffaa haadha abbaan qabu. Obboleetti obboleessan qabu. Ana haadhaaf abbaa kiyya takkittiidha. Abbaan fedhan jala kana warra jirta warra kiyyaa koottaa seena jala kana. Haadhaaf abbaa kiyyaa ani takkittiidha. Nama na bira dhaabatee haizoo naan jedhuun qabu asli. Namni kun na tuffaturraa ani nama dhaburraa duraa badheenna darbee jireenya isaa oofataa jira. Nama kana namni dhugaan akka ammati na gaafatte atummaan mataan kee bakka naa buutee maaliif ilma kan kee kana hin barbaanne? Mee namni Itoophiyaa keessa jiru itti naa gootee dhugaan isa nas naa baafnan isaa miti zarii isaa hundi isinii bituu danda'an. Waan naan goone tokko maal godha waan jedhuuf callisee isa dhiise malee isa shaffanuu dubbiin soba ta'uu miti. Abbaan isaa Hussein Haydaraati. Abbaan ijoollee tiyya. Sinigalee ataabaa ganda dooyyoo goraati. Narraa fudhu kasii maa jiraa? Ijoollee jarjarii dhufu tasgabbaay. Sagalee kiyya si biran ga'u natti fakkaate bara ani si himaa jira sagalee kiyya si biran ga'enne. Naa hin jettee mi'a ganda isaatti sagaleen kee hin gaa'ina. Suuta haasofna jedhetti barama. Egaa rakkoon kee kana guddaa ta'e suuta haasofne dubbiidhama qabdu keessa haasoftee ila amma namni yoo magale hunda gilee jaarsa jaartii wannan dubbachuu didu na haasofsiiftan malee furmaata argatuufin warra nama haasa'uu dida malee rakkoon kiyya guddaadha akkasii huu qaddisiisu na gaafadhu rakkoon qabu. Ummu Khalid. Furmaata argata jettee itti amannaan miidiyaa irra dhuftee mire. Ummu Khalid. Waan siin jedhu dursa tasgabbaayiti. Amma jalqaba dhageeffadhu jalqaba irratti obboleettiitii yaati obboleettiiteen. Hin beeknaa rakkoo kee kana nutti himatte. Namni lafaa ka'ee duwwaan akkatti hin boochisu. Hin boochisu isa waraana deemuu yoo taate immoo obboleewwanuma nama hundaatti ilmaanuu nama hundaattu deemaadha. Giddiin qabanii nama oofan. Masii galee miti nama oofan. Obboleessi ka waraana jalaa hin deeminii fi kan daraminii fi ka birrii miliyoonan kafalee hin buufatin hin jiru. Hin baafatin hin jiru jechuudha. Waggoota sadan arfan darban kana namni obboleessi jalaan qabaman hin jiru. Inaa nama obboleessa kiyya qabanii ijoollee hedduu qabanii isa keessaa buusee obboleessa ka mana biraa jechuun turuu miti ka yadaa tiyyaa natti dawwalanii achi kadheetiin baasee caalaa nuuree fa'aa kadhee fiizaa jarri erganii fi ooman caalaa nuuree fa'aa bira jira. Takka asirratti dubbadhe hin dubbadhe. Namni akka dhuunfatti rakkoo qaba. Rakkoo qaba. Haa ta'u immoo amma kee kana haga attasi Sumaalee deemtee sibiila gurgurtee biyyatti sibiila gurgurtee Sumaalee deemtee Siraajiin galchaa mee siraajiin galchaa yeroo takka siraajiin galchaa ragaa barbaaddanii mi galchaa siraajii. Siraajii kam? Kun azala jiran see siraaj galchaa mee. Siraaj amaan gadeeru ragaa jechuun siraaj jette jaarsi keessa. Nuti ragaa dhibba maal goona? Galchaa abboo afaan beekna rakkoon qabu. Maal goona sitti una mana bara waasni sitti una mana atummaan karaa seera. Galchaa la nama waraana amma baru waan Khalid laali dursa mee waa'ee jaarsa keetii sana dabaasi mee yoo inni iyyuu kadhoysu taate waa'ee jaarsa keetii sana. Waan ati hubatu dhabe tokko jira. Jaarsa kee achitti shaffantee warra miidiyaatiin lolaa jirtaati amma. Warri miidiyaa kun sin heerumsiifne, sin fuune, wal jaalatan akkuma nama kamiitu yookiin warri isin kenne wal fuutan, bultiin isinii ta'uu adda baddan, wanni rakkoo dhuunfaa keetii uummataan loltuuf hin jiru. Hin lolamullee. Sirraa'uu qaba. Sirraa'uu qaba. Eni namnummaan kamuu bisootii dhuunfaa isaatiif gabbayee uummata arrabsuu hin qabu. Kun ijjannoo kiyya abbaan fedhe na hajibbu. An amma akka dhuunfaa kiyyaatti rakkoo baay'ee qaba. Takkaa gabbayee dhimma dhuunfaa kiyyaatti uummata kanatti waliin bu'een beekuu jechuudha. Si galee miti. Istil gaafa haati kiyya duuti asirratti boo'ee uummata hin bochifne jechuudha. Haadha kiyya akka nama kamiitu hin jira ragaadha. Sobaa miti bara. Ragaa qabatamaati jechuudha. Dheengadda mucattii tiyya gaafa fidu akka itti fide rakkoo hanqasa saree fide
amna rabbi beeka gammachuu qofa argitan malee gadda isin hin bochifne dirree xiyyaara Itoophiyaatti yeroo sadi deebiteet jiddaan geesset miftaa jabalfaa gaafadha yeroo lama deebisanit daa'imni xiqqoon tun jiddaan keessa bulcheet achi fiduu hidhanit masrii asii kadhee il achi waggaa 11 biyya kana jira iyyaan arguu barbaada yaani akkasitti mallaqa tokko malee naaf fidan oromootti hin boonne ilmoon tiyya badde jedhee yoo baddeellee alallaahi tabiraa qabaayin dhalcheetu madhiise jechuudha. Namni rakkoo dhuunfaa isaatiif hawaasa cinquu qabu himatuu wajji qoodamuun hin jira. Wajji ummata kee wajji rakkoo qoodamuun hin jira no problem. Garuu akka waan ummanni kun bultii namaa jaarsa keessi adda si baasetti fakkeessanii nama wanno depression godhuun gaarii miti jechuudha. Yeroo bira si qofaaf osoo hin taane namoonni birallee sirreeffatuu qaban. Namni gizee fayyaa qabu ummata kana quban qabne ummata disrespect godhu gizee dhukkubsate akka waan ummanni kun dhukkubseetitti gaddeebee ummata keessa dhalate kana xiqqeessuun sirrii miti wanni akkana haafuu qaba. Isin galee soo ati amma nama rakkate nama ilmoon jalaa badde haa namoonni birallee sirraa'uu fi sirreeffatu faatillee haa sirreeffachuuf jechaa jira suni rakkoo miti. Amma kasiin jedhu mucaa xiqqaa dhabdee guddaa waraana jira. Miire akkasii lubbu. Homaan himataa jiru kana natti asirarte baroma sirreessuu yaani akka nama waan lolelleen beeyne natti asirarte bar fuula keessa beeyne. Mukaaliidhaatu miira keessaa bahe tokko Nu abbaattattee baraadaayyuu viidiyoo kiyya akkamii arguu dhabdee naan jette. yaa miira keessaa bahe tasgabbaa'ee jiraan nama ulfaata. Hin lolinaatu waan himachuu hedu. Waan himachuu hedu fuuluma keessa natti rartanii tokkoffaa abbaa warra keetii achi keettee jette abbaa warra kiyyaa kana wayitti malafa jiruuyyuu wal quban qabnu. Achin qabadhu waan balleesse akkuma amma kana booda natti asirratti rakkoo miti. Wayitti lafa jiruuyyuu an dhagaa cabsee muka cabsee aayilaandii guuree sibiila guuree kolfattilee rartanis dhiiga kiyya kana tufee guddifadhe ijoollee tiyyatan. Mana kana kolfaatu waan namni barbaadu nama goone dhiisitti dhagamini habiibti. Rakkoon qabu. Har'a ammoo jechuu asumaanuu siraajillee bagaalan siraaji wanni galchaa jedheef namni du'arraa na oolchee sammuu kiyya qabsii na oolche namni waraqaa na hojjete isaa akka galatoonfattaniif galchaa jedhee. Kanumaaf sanillee asitti na qabadha. Muqii maammaati. Ani wanni godhuu qabu abbaa warra kiyyaa wanni achi kaa'ee fi wanni waa'ee isaa haasa'uu dhabee fi wanni isa dhoysee yookiin isa barbaadee osoo hin ta'in miidiyaa kanarratti gabanaa ol baasan malee nama bakka bu'ee akka obboleessa kiyyaatti abboomee daa'imman kan ati maaliif hin barbaanne. Isiin tun miidiyaa kanarra waggaa tana boota ati eessa jirta? Ati jireenya kee of taarte ilmi kun keeti moo keetii miti? Ila namuma itti naa maxxaname asli kiyya na taradda hime. Namuma namicha kana dhaqee ilmi kun keeti moo keetii miti? Ilmi kun sirraa bahe moo namitti tana beeyta maaliif asirraa bootti nama naa jedhuun hin qabu hedduu haasa'een turellee asiin durallee. Yoo isin dhugaa rabbi akka obboleessa obboleettii teeti nu sii jirra jettanii isin nama kana bakka buutanii kana gaafattan ta'e haga bakka inni jiraatu ana isin geessa. Haga bakka inni jiraatu garuu ammoo inni barbaadu daa'ima xiqqaa kana wajji buutanii guddaan haa deemu akkuma jette guddaa soqaan jiruan. Bakka lachuu dhabee namni madaa'e waan jedhu isinitti himadhe malee guddaa soqaan jiru. Mikinyaatu guddaan kun turuuf dafullee ni dhagaa asli sagalee. Yoo du'ellee yoo jiraate namni du'ee natti hima bakka namni argu jira. Garuu xiqqaa kana osoo anaaf jedhu gubatu manaa bahee dirqama xiqqaa kana soqee argachuu qaba. Akka inni isin jettan kanatti obsee taa'uu hin dandeenye ijji na baduuf deemti halkanii guyyaa booyaa asli. Xiqqaa kana akka naa barbaadamu wannan jechuu fedhu. Kan namicha ammoo yoo duuka buunee maaliif hin so'ine manni hundi gabbayee haa gaafatu yoo jetta ani gadi bu'eetiniin bakka inni jirutti dhugaan namni na wajji bu'ee nama kana naa gaafata taanaan anuu akka naa gaafatamu abdii fedhiin qaba akka naa gaafatamu. Isaa miti obboleeyyan isaatu shakkiin qaba akka naa gaafatamu abdiin qaba. Garuu asli namni naa gaafatu hin jiru. Bilaasha lafatti hafaafta. Inni naa dhaysu isinuu gumaa kiyya naa gaafattan kakaarra garraa ijji kiyya na bade. Inni na dhaysu namni kun akkamittiin garaa nyaachuu dhabee waggaa jaha kana asirraa bu'ee isinuu naa gaafattan ka isinuu qaba. Eega nama wajjin dhalatiin. Biyya jira waan biyya arabaa jira. Itoophiyaa hawaashin jira hawaash malkaasa. Hawaash malkaasa jira. Jaartii biraa fuudhee. Okay. Sirratti fuudhee moo dura fuudhee? Laa na ani eega biraa deeme fuudhee. Maal irratti walootanii biraa deeme sirraarratti? Inni horii mana gurguratee karaa baaraa deeme eegasiin booda deebi'ee gaafa deebi'u jaartii maan galatee ani immoo gaxarii jira inni fudhatee katamaa galee kala san daa'imman tiyya guddisutti goree inni gara biyya alaa deemee jaartii fuudheetitti galee? baharaan deeme.
asli amma mucaan eegabade agamture eessa si barbaannu ree maal si gargaaru amma mucaan waggaa 6 isaati waggaa 6 lafatti sadii boo'e asirratti sadii boo'e lafatti sadii boo'e miidiyaa kanarraa waggaa 3ffaa kiyya qabuuf deema. akkamitti arguudhaaf naree waggaa 6 guutuu gaati bu'aa turte. Mana keellee seenee bara asli milikkata wajjin sitti himu. Ini min jetta bari lolta mana kiyan seenee maali? Wallahi rakkoon qabu yaadu. Maal rakkoon qabne maa yoo isinitti illee namatti hartanii bakka dhugaa himaa deemu badiin qabu bara asli kiyya. Obbolee fakkeenyaaf nama si komadha obboleessummaa si komadha waan natti aantuuf si komadha. Inte jaarsa keere inte jaarti biraa itti mutee na komatu hin dandeettu. Akka obboleessummaatti si komatu hin danda'u? Hin dandeetta san. Obboleessa kee kan gafaate. Himadhu mukaalatti himadhu. Maal si jee amma maali madhee wanni madhin jiru. Ganda nagaa fatte akkuma ammaa kanatti gandi keessa biyyi keessa warri keessa nan jette. Qulqulleeffadhuufi kaa'ee maa aannan oluma seenee fannoo dubbii namarraan fuudhu ana qoradhutti. Amma maalti gargaaru reeshi? Amma ati 50 na gargaanaa kanni. Namni biraa 50 naa kennu incaa kiyya 150 asli dubbina baas baadha amma laali wanni jiru mee waan goota anamma xiqqoo yoo akka amma jettu kana taate xinnoo haadha waan taateefi saayikoolojikaalillee miidhamuu dandeetti xiinsammuusii miidhamuu danda'a waan ta'eef mee nama waa'ee isii sirriitti beeku hasiraa jamaan kun qaamaan argee beeka waan ta'eef waan isii haasaa jirtu anaaf kilir waan hin taaneef mee namni biraa mee barbaadaati. Mee haa dubbatu seessiraach. Mee daqiiqaa takka naa kennaa ani awwachaa jarjarinaa jara jarjarinaa. Birrii 1,250 barbaaddaa? Galee daa'ima kiyya san bakka sanitti sagalee san deeffadhaa fi bara asli waan biraati miti manaan ijaarachuu odoo hin taane asli kiyya gara. No. Birrii 1,250 yoo argatte rakkoon kee kun hin furamaa manaan ijaara. Ufillee faallaan haa ta'in bar faallaan. Furamuu osoo hin ta'in sagalee sanirratti deebi'uu barbaada. Rakkoon kiyya furamuu osoo hin ta'in deebi'ee dalagadha fayyaa qaba asli kiyya haga silaa oomaan jedhu hin dalagadha. Ani yaadni kiyya maal si fakkaate? Bakkuma beellamaa sanirratti argamee waan rabbii kanaan beekan yoo eebeessii sanirratti kan sagalee kiyya kana gadhiisu ta'e. Jarri sun yoo ka barbaaddee argitu ta'e amma siigalee yaadni kiyya kun achi deemee daa'ima kiyya kana sagalee kiyya kana ummata kana dhageessisee viidiyoo san waraabsisee yoo jarriin sun soqanii kana argan taate daa'ima kana eegas immoo an deebi'ee dalagadha. Amma mucaa kee kana barbaadatu fi birrii 1,250 si barbaachisaa? Akkaawuntii Itoophiyaa hin qabdaa? Hin qabu. Eessatti sii kennin are? Eenyutti sii kennin? Rakkoon qabu kan soqadha kan uumana beeku irraa maa rakkoo qabu. Ta'u akkasitti namarratti birrii namaa guuruu dhibne hattuu namni deemu guutu namni amma gisee rakkadha jedhee akkaawuntii nama sanii malee kennaa namni guutuu hattuu ta'e saabata. Birrii rakkataa kan bira ga'uu dhiise. Kana dura gaafa na himte jettu isiin illee maal akkuma ammaa kana maal jetti isiin wanni barbaaddu ani mucaa suuraa isii illee kamaama profaayilii kaattee deemtuun kana mucaan sii galee. Profaayilii kaattee deemtuun kana. Biyya galuu addaati heejar irratti walitti qabnu 1,250 yoo si nyaate hoo. Akkaantiin bargaruun jira yaani akkaantii biyya akka ture maal jedhanii miraan nama bira kaayee dhufe sun hin danda'ama yoo abbaan maqaa ofiitiin hin danda'u ID maali ID sayyoon ta'e. Akkaantii mazin bila waraqaadha malee maali ID sanii miti. Amma dijitaala adii jedhanii mootummaan seera baaseera. Birriirra ta'ee akkaawuntii waan hundi sirreeffattee usmee fa'aa kadhattee seenuu qabdatu. Asli kiyya na dhageeffadhu takkaan sana na taradde. Kokosiin kiyya birrii osoo hin ta'in kokosiin kiyya saaladdiin mucaa kiyya. Birrii miti mucaa kiyya. Sii galee. Birrii ati adoo isin miliyoona naa guurtanii ittiin dassatu. Mucaa kiyya san malee. Rabbi si haa mul'isu wallah. Rabbi si haa mul'isu. Rabbi si haa mul'isu. Wallah Rabbi si haa mul'isu. Asli mee waa jechuun barbaada. Miliyoona lamaa mi sadii mi afurii mi shana sun naa kennitanii mucaa kiyya bittanii miliyoona dhiisee mucaa kiyya fudhadhaa jechuun sinii galee. Boonaa nuti amma. Bara amma lubbuu gara si qabannu dhabne bar birrii 50 naa kennii jette sii kennaa jedhe hin booyini. Akkaawuntii hin qabne amma ati rakkoonsitu akkaawuntii hin qabne malee nuti birrii sin dhoogganne ka birri ittiin barbaaddu sanuu deemte. Deemte sagalee kennatu heddaami. Asli keenya mee yoo carraa nu kennitan xiqqoo dubbadheetiin. Dubbadhaa sheekota sheeticha warra Dubaay tokko sira kun. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Egaa. Fayyaa asli baga jiraatu. Tasgabbaay. Fayyaa.
Ayyee waa'ee dhimma qara na'imaa kanatti yoo seenu beektaa hedduu takka nama akka miidhame xiinsammullee akkuma reeffama obboleessi kiyya darakaasuu yaaletti nama miidhame. Himatuma kana seeraan sitti himachuu atam min taraddaa jirtaan malee hin hubataa jirtaan malee si aarsa lola si fakkaata si galee akkanuma. Maknaatum namni kun nama waggaa jaha miidhame ijoollee tana akkaataa itti guddifattee dhisiin isin ibsite. Ani illee asumarrattiin boo'ichasii kana arkee sababa ijoollee tana nama arabaatiin illee wal loltee dhufte wallahi akka hin taane taate waraqaa ofii kiyyaa bilaashitti irraa dalagee deemeetuma waan tokko godha jettee asii deemte asii haga deemtellee waan tokko gochaa turtee haga humni isii danda'u taani ammoo humna hin qabdu biraa as deebiti. Baallama naa qabanii jiranii jette fakkeenyaaf amma warri miidiyaadhaa sun. Baallama naa qabanii jiranii baallama isaa irratti immoo argamuudhaaf maallaqa na barbaachisa. Maallaqa kana ammoo ani hin qabu. Waan kanaaf ammoo ijoollee tiyya Oromoon na cadhifte. Hin lolti isin naa maraanuu akkanuma sii galee. Wanni as jalatti ammoo isin beekuu qabdani. Wallahi ilma namaa gubbaa laalan. Maraatuudhaaf waan xiqqishootu hafe waan xiqqishoo giddiidhaan sobaa ofi qaba. Yoo barbaadde ana hin arrabsiti. Yoo barbaadde abbaa beete ajaa miti. Kana maalidhaa sammuun isii miidhamuu agarsiisa. Warri waan dhalaa beeku immoo waan dhalaa ni beeka. Kanaaf aslii kiyya akkuma mareeffati jette isii gargaaruufillee namnummaan amanamee namni amanamaan irratti nama gargaaran jira. Akkuma jette illee hin jiru. Garuu obboleettiin teenyatuun ijoollee akka malitti guddifatte tana dhabdee kaan waraanaan dhabdee sallee deemteetu hatta haga baafachuu yaaltee waan qabdu fixattee waan qabdu dhaganni bakka hidhamee san deemtee mucaan sunisuu hidhaa tureyyuu mucaan ka xiqqaa ka amma ka guddaa ka waraana jiru sunis mucaa san dhayitee laaltee achi baafattee kanallee haga dandeettu waan dandeette gaazexaa hama gootee achi kaatee deebitee jechuudha. Miidhamni isiidha amma himata wallaalte isiin. Tokkoffaa qarqaarsi isii barbaachisa. Wallahi qarqaarullee haga godhatti. Maaliif amma mana dalagaadhaa yoo seente jaraan waliin taatu hadha yoo deemte boruun deebiti. Maknaatum isii ka itti jiru kan biraati. Isii sammuun isii waan biraa yaada. Hojii namaa seeraan dalaguu hin dandeessu. Nama afaan nagaa itti haasawe kana yoo barbaadde walikkaati. Waan kanaaf aslii kiyya dhugamatti rabbiin maal gargaaru ree amma maal gargaaru waan gargaaru jenne bar ummanni illee hin gargaara. Amoonni gargaaran akkuma reef isin jettu maallaqa waliin buusanii fi mee haagaltee bakka qalbiin isii yaaddee bakka sheenaa itti jirtu deemtee ilma ofii tana barbaadattee sheenaa ofii haagettu jechuun barbaade anillee tanu maaslee. Nurraa waliin buufnafre. Abbaa isin maan haa godhattu ree anillee ebalu jechuu hin danda'a abbaa fayyaa. Iluu maal jettan? Asli yoo iluun dubbanne deeqaa takka. Ani al tokko aydar dhiifama waan kana. Amma bar birriin isin qabadda birrii xiqqoo. Akkuma shantama isin jette yoo kenneef iluun shantama yoo kenneef eenyu kunoo abbaan qabeenyaa Dubaay kun 25,000 yoo kenne Iliyaas 25,000 yoo kenne 150 daaset. Waan shirooti fi waan shaayii warra jala jiru kun 2,300 yoo darbee waan wacii olii gadi hin deemtu argaan bultu maal namni 7,000 kun 1,500 yoo darbeef allaqeekko. Amma isin galeemi nama sadi taanee 50,000 yoo kenneef 50,000 warri miidiyaa irraa barbaadu santa. Amma isin galeemiti. Namni 7,000 jiru kun ka 10,000 danda'u ka 10 danda'u ka 200 danda'u 300 danda'u waan algaa waan tiraanispoortii maal yoo danda'e ko allaqe. Kana gochuuf gin mucattiin tuni nama amma aariin isii gubbar ol bahee dhugaadha keessaa utaaluuf deemaa jirti. Nama taammaanyi isiin beektu gaafadha rakkoon qabu nama 7,500 jira. 150 isii jechuun himiti isanii oluu iyyuu uummanni kun walitti qabuu fi danda'a. Rabbi ilmoo isii haa mul'isuuf. Asirratti yaada hin dabalu. Lammaffaa ammoo kan waraana keessa jiru sanii bifa ispeeshaal keejiitiin qaama dhimmi ilaalatu dubbisanii kadhatanii waan gochuu qabu godhaniitiin bakkuma jirturraallee nama si barbaanne akka waraana keessaa haati isa malee hin qabdu jedhanii yoo lubbuudhaan jiraate akka inni waraana keessaa bahu akka inni haadha tokko ta'ee itti himanii hubachiisanii kadhatanii maala godhanii kadhaadhaanis hubachiisuunis haala adda addaatiin haati isa malee hin qabdu haala akkanas jedhameef waan danda'ame godhamee isa waraana keessaa baasuun hin danda'ama jedheetiin amanaa. Kan badde san ammoo aslii fa'aa itti himtee kun namni miidiyaa hundi as jira waan ta'eef viidiyoo tokkicha asliin dalaga Oromoon riipoost sheerii goonaan moo mucaan kan kee kan badde lubbuudhaan jiraatu bergixanyinatti bira hin gaawale isheetuuni odeensi isaa hin beektanii warra Amaaraati. EBS illee hin beekna laakiin
osoo amma saba biraati osoo Amaaraati osoo amma Dabuufaa Tigree naannoo biraa osoo ta'eetiin dhugaadha waa hunda walitti qabata waan ta'eef akka Itoophiyaatti dhageettii guddaa qabanii garuu ammoo waa'ee Oromoo fi nama Oromoo irratti ijoolleedhuma Oromoo kana viidiyoo bareeda dalagnaan mucaan kun bakka namni jiru bakka interneetiin jiru bakka miidiyaan jiru jiraannaan carraan inni viidiyoo kanaa fi yaamicha kana dhagahuudha ol aanaa fi guddaadha jedheetiin amana akka kiyyatti wanni atam interview kennuudhaaf isheetu mallasee kana bira dhaquudhaaf wanni Dubaay irraa kaatee Itoophiyaa dhuftuuf hin jiru natti fakkaata achi teessee gargaarsa amma asliin jedhaa jiru kana irraa fudhattee namarraa yoo inni waa walitti darbe waan saniin mucaa bades mucaa waraana keessa jirullee bifa special case'itiin mootummaallee gaafattee haala adda addaatiin nama godhattee nullee irratti gargaarree akka inni achi keessa bahee gara hanqii dhufu takkaamuu Itoophiyaa ta'u gama kiyyaan waan danda'u sii godha yaanni kiyya kana galatooma. Ani waan jedhu durarratti mucaan waraana keessa jiru yoo rabbiin laafisee bakka abiyyillee mootummaa ta'uu hin mala abiyyuu daa'imuma waraana seenee mootummaa ta'e laa taqnaqu min rahmatillaahi jedha hadiisni rabbiin kennallee akkas jedha. Rahmata rabbiitirraa garaa muratiin abibti fuuldurri ifa echi dubbadhu sabbarsiisumaa fi Eliyaas. Tole galatoomi. Durarratti Mukaalid obsa barbaachisa. Nu hundi kennayyuu ilmoo qabna. Namni ilmoo qabu immoo waan kanatti hin qoosu. Kanaaf sirratti si dhaggeeffachuu jirra. Gara keessaatti sagalee naa ergitee turte tanaan dura jara keenya. Waa'ee beellama kanallee natti himtee turte. Akkana miidiyaa akkana irratti beellama qabadhee naan jennaan deebisaan deebisneef. Maaliif jennaan miidiyaa san waan beekuuf jechuu. Anamma waan jechuu barbaadu durarratti waan kana lafaa kaafnee takka jennee waan kana isii gargaaruuf Heydar waan tokko nu haa godhu. Heydar abbaa manaa isii bakka hadareessa abbaa manaa isii kennitee fi Heydar dhaqee isa kana addaan nu haa baafatu. Maybe abbaan manaa kun dhoysee bakka biraa geessee achitti barsiisaa yoo ka jiraatu taate. Waan kana inni addaan Heydar addaan nu haa baafatu. Eegas booda immoo as deebineeti waan mallaqa isin jettu kanallee walitti hin buusnaaf. Mallaqa diqqaadha. Mallaqa kanaa olillee walitti buusuuf hin dandeenya. Akka isin agartee deemtee waan kana gargaartu. Iyyattu. Garuu miidiyaan isin irratti iyyattu suni miidiyaa dhimma Oromoo yookaan immoo dhala Oromoo nu barbaadullee miti. Akkuma mariif Haydar jedhe sanii as bakkeen amma jirtu kuni namoonni miidiyaa hedduu as jala jiranii as gubbaallee jiran. Haydar mataan isaa asliin hundi isaanii viidiyoo tokko tokko yoo si gargaaranii si dalaganii furmaata ni argata. Oromoota hedduu bira ga'a. Kanaaf waan achillee asheetu bira dhayxuuf illee hin qabdu. Asheetuu kalaalu Gondar Gojjam yoo warra san taate malee namni keenya afaan saniyyuu dhaga'uu hin fedhu. Dhugaa yoo sitti hime. Kanaaf dursa obsi wanni ta'ee jira. Namni du'aanillee hin dhaba. Garuu wanni diqqishu siyaallee na dhukkubse maali inni du'e jetteen sabbarree jira jettee hin beeyne bakka kanatti nama laalessa diqqishu agarsiisa yoo ilmoon nama jalaa badde. Kanaaf dursamee Haydariif carraa kenninee Haydar waan kana abbaa manaa isii kan addaan akka nu baasu nu godha asli. Ergas boodaas deebine gara biraatiin illee hin jira carraan biraallee karaa qayi masqaliitiin illee ilmoo argitee nama jalaa badde akkaataa itti barbaadantu jira. Sumni takka osoo hin kafalin jechuu. Namoota hedduutu akkasitti maatiin addaan faca'ee maatii ofii argataa jira. Kanaaf amma yeroo takka dubbadhu. Tole hin dubbatta. Kanaaf si gaafachuu fedha obboleettiiti jedha. Na gaafattanii walumatti qabdanii ani isinirra darbee gandaan baan dhaqu. Isin dhiisee gandaan baattiin dheessu. Ani haadhaaf abbaa kiyya takkittiidha. Kalillee nama bira dhaabatu dhabee nama daa'imman tiyyanaa soqu dhabee jennaan gandaan baa dhaqe malee gandaan baa marateetii miti. Lammata ani nama akka maletti guddatee deebisee ijoollee tiyya akka maletti guddiseedha. Wanti na boochisee hedduu miira keessa na galchuu waan kalee keessa darbisan yoo yaadadhu miira keessa gala. Lammata daa'imman tana aayilaandii guuree guddise sibiila kuraalii yoo guureeti darajaadhaan gahuudhaaf guddise osoo abbaan hirriba ho'aa akka gaarii ijoollee fi biraa guddifatu jechuudha. Wanti san na godhe an abbaa kiyyaa takkittiidha. Lees ijoollee dhiiraa lamaan tan argadhe abbaa kiyya san bakka buusuu qaba waan jedhutu na keessa waan jiru. Ani ilmoon isin daa'imni argitan tun gadi cabee ilmoo tiyya tana barsiisaa qaraasisaa asiin ga'e na harkaa bittin dhufte. Wanti miira keessa na galchillee kan ani rabbillee wallaaletii miti. Obsi bakka naan jettanitti immoo waggaa jahan obsi waggaa jaha. Niin booya malee waggaa jaha. Sinigale ilma haadhaa tokkicha haizosh naan jedhu qabu intala haadhaa tokko amshiriin beeloftee nama naan jedhu ruuza adii nyaadha mana arabaa gara keessatti
amma sabrii fitadhe sabbarii waliin naa jettan akka feetan na godha na galchitanillee dhiiftanillee isinitti uf kennee kana agartan hingaa ani waan miidiyaa gandaa dhaquuf hin qabu hin hojjennallee wanta ilmi kunis keessanii hin dhiifnallee wanta waan godhis eega isin bira ga'e isinumatu waan gootan beeka dhiiseeraan gurunnee lakki galii wajjin dhaqin haayidarii wajjin galii indoon bakka san gayoonaan jettan osoo wajjin galee haayidar na dura dhaabbatee nama san qaamaan bira dhaqee natti tola jechuudha. Namni gumaa kiyya gaafatu isin osoo ijji kiyya na bade yoo lakkeen obboleetiteeti naan jedhe haayidar har'a borga nama galee nama san bira mana isaa qaaman dhaqee mana inni ijaarate jiru na doo baay'ee dubbannee fagoodha. Hoolotii ribbii guuree jechuudha. Hoolotii ribbii sanii saabitadhee saasan halkan narraa yaa baasanii gurguratanii intala tanan ala oofatan jechuudha amma fuudhatana. Attaacha mana ijaaratanii keessa galan sun ka horii kiyyaati jechuudha. Namni itti baddu madaa kiyya dhoosuu dhabee jal'ise. Manni irraa ifatanii ijaaratanii keessa galan sun haada sa'a kiyyaati sa'a hoolotii ribbii fuudhee ittiin guddise horsiisee ittiin dhalchiise halkan narratti walgaanii sa'a san baasanii gurguranii intala tanaan biyya alaa oofate jechuudha namni kun. Achii ka'ee biyya haada biyya alaa deemte saniin deebitee mana kan hawaashin keessatti ijaaratanii jechuudha. Ani immoo daa'imman tana kuraaleen guddisa. Aayilaandii guuree adaamaa keessa deemee gurguree guddisa. Sinii galee aayilaandii kanaan barsiise, sibiilaan barsiise. Kanaaf garaan na gubatee himachuullee kaayachuullee wallaalee jechuudha. Ilmoo namni dhalte dhibeeyte homaan qabu rabbii kiyya malee abbaan koo ana takkitti dhalate argatee hin du'ee jiraa isaan beeku an dhaladhee gaafa ji'a takkaa biyyaa bayya abbaan kiyya dagriit badee jechuudha. Mata kan qabu rabbii kana malee osoo isin taate haadha abbaa dhabdanii ilmoo lama ol bira dhabdanii irkoo dhabdanii akkamitti sabrii qabdanii bakka kiyya kana bu'aa laala. Indoon bariin sabbareeyyuu barra koofiin ajjeesin ilmoo tiyyarraa hafee har'a isin dura taa'uun kunuu bara naaf waan guddaa jedhee yaada. Naaf falchaa dhiifamu. Dubbadhoo takka dhiifama naa godhate. Oomishee warra dhiiraa qaata dubbatanii yeroo takka yaaduma tasgabbeessaa dubbachuu fedha kiyyaa. Anillee yaada qaba ture. In qabda koo qaata dubbattee. Gaafachuu fedha. Harka hedduu. Ayyaasa ishi. Dubbadhu dhoobbiin booda dubbate dubbadhu waan kiyya. Ijoollee mana. Dhugaa obboleettii tiyyaa wanti ati keessa luftee jirtullee baay'ee nama gaddisiisa. Naa galee nu maraafuu galee amma akkamiin sillee gargaarraa jedhu mataa keessa na dhufe. Takka atillee of gargaaruu qabdaa wanti gariin abbichillee murtiin argitee disishiniin ati wanni jettu kun wanti ati keessa luftee troomaa nu martinuu si qofa oduu hin taane nama hedduutu jira jedhee yaadaan. Finni kan kee lola keessa jedhamti kaan biyya jirtaa. Amma biyya deebuu akkuma Siraaj jedhee uduu biyya deebitee achirraa eegalamee misha. Isii kenna warri giti keessa qabdan isii kenna akka akkaawuntii sirreeffattu isii kenna rakkoon qabu. Isii irratti qabaa kenna isii kenna osoo waan bishaan bitattu dargatte akkaawuntiin waan qabdu fakkaatu. Rakkoon hin jiru. Nama sin jettee si dawwalee fiduu garuu amma si huneetaa isiin keessa jirtu akka Siraaj jedhee biyya deebitee achirraa gargaaru wayyamoo Dubaayin jirti akkamiini akkaawuntiin illee hin jiru wanti garigariin bara kanatti 2026 ulfaata akkam goone ka jedhu obboleettii tiyyaa maali yaanni kan kee dhumu yaanni kiyyaana dubbisaa jirtanii? Si dubbisaara. Yaanni kiyya
bakka asliin jee Duma san kanatti taa'u hedduu naasee. feetamoo Dubaayin taa'u feetamoo Asliin bakka gaggaltee asliin jedhe achi kanatti bakka asliin jedhe kanatti naa ta'e asliin madaa kiyya dhaqee tuqemeeti nyaatuun maal jedhe nama aslii moo Iliyaasi. Iliyaasii fi ati asliillee afaan yaadni tokko kan kee dubbatan. maal inni maal barattee huneetaa kan Dhaqanii nama kana yoo dhugaa Haayidar na wajji kabuu ta'e Itoophiyaa gadi bu'ee daa'ima kiyyallee soqachaa nama kana fiitii keessan fidanii osoo naa gaafatanii fedha. Ani immoo galees daa'ima kana dhufee maal sii godha garuu waa jijjiiraa? hin jijjiiru garuu isaanuma kana akka ifa ta'uuf malee akka hin jijjiirre dhibbatti beeka. Garuu dhugaa tiyyatan uummanni Oromoo arguu barbaada malee. Achitti hin cinqamiin amma kun obboleewwan qabdaa saba qabdaa nu martinuu as teenneeti waa ati keessa luftee waan ginuun jiroo chiroomaa waan kunu yoo garii beekta atillee murtii hin taane gootee yookiin huneetaaf jettee wanti wayii irra lufne amma waan duranaa akkami atillee irraa barattee atillee ijoollee tantee guddattee cimoomtee injiraami irraa balleessaa durii irraa dhiistuu si gargaaru feena. Ijoollee maal qabdi reesii waan kiyya bar ijoolleen tokko jala bare tokko waraana deemee haadhaaf abbaan irraa du'anii rabbii ofii malee homaa qabdu bar. Nama waa harkaa qabu qaarirraa deebi'a. Obboleewwan taanee jedhamu. Nama Viidiyoo barattu Ummuu Kaalid gara goolabaatti deemna. Dubbii anan mataa kanaa asli yaada xiqqoo takka naa dhufe baabaa kiyya. Eeshi. Angootu baabaa kiyya akkaawunti darii ta'ee ka abbaa fedhe ta'e. Siduuba bakka biraatti goomee buufta harka keetiin seente kana hin baafta rakkoon qabu jedhatiin jirta rabbi si umrii si haa dheereessuuti. Kan heerillee tanaan namoonni risiitii galchan keessan sitti ergani akkaawuntii amma godhaafti isiin hin beeytu. Amma ila waa takkatti isiin hin beeytu. Tokkoffaa qarqaarsatu isii barbaachisa. Ufiifuu mana namaa teettee dalaguudhaaf nama fayyaa hin qabne fayyaa hin qabdu. Isiin mataan isii 150 beetti 150 miti warabbal ka'aba. Isiin mataan isii qarqaarsa barbaaddi isiin mataan isiitu yaalamuu barbaaddi yaala barbaachisa osoo nama qabaatte. Amma isi ati wanni gootu akkaawuntii kunoo ka heedarilee sira namni rabbiin sodaatu jirana akirama namni miskiina kana nyaatu hin jira jedheetiin hin yaadu. Akkaawuntii fakkeenyaaf an godhuu danda'a garuu akkasii miti. Ati godhi mataan kan kee kunoo ka heedarilee yoo taate irratti amma haa qarqaaranii. Galtee ilmi ofii haa soqattu. Nama isin jettee daldalaatu jira haadha Khaalid Mubarakaa. Haa ta'u ishee rakkoon qabu. Kanaaf akkaawuntii atummaan godhiiti aslii kiyya. Sillee rabbii darajaa tanaan si ga'e haadha. Du'aayima kanneen kan inni tuubeeta olillee nama mul'isa. Kanaaf ati haasawa isiillee ilaalin. Akkaataa isiin waan ibsatu qabdu waan ibsatu dadhabdee jira waan keessa si jiru beekta. Akkaataa itti himattu wallaalte miidhama ofii kana. Akkaataa itti dubbattee baafattee miidhama ofii isin himattu wallaalte. Malee akkasirra laaltan kanaa miti keessi isii hooree dhumatte. Isii yoo laalu beektaa hin beekta yoo ta'e yeroo dheeraadha. Eelaa fiilmii eeleedhaa karaa biraadhaan dalagame. Wallaahi isaan naaf dhufu. Yeroo hedduu yoo waan kanaa lolchu akkas ta'ittiidhaan shakka kaallitti sana. Kanaaf abbaan rabbi sii laaffise. Sa'aatii ammaa irraa akkaawuntii kun hafanii qarqaarii aslii kiyya rabbi beekamtiillee sii kenne beekumsalee rabbi siif haa kennu siif haa dabalu. Kanaaf birriin isii barbaachisu birrii xiqqoo tanaa miti. Isiinuu dalagdee mataa qabattee mana namaa dalagaa hin jirtu. Yoo rabbi sii laaffise biyya sanittuu galtee biyya abbaa isiiti yoo karaa irraallee isii fudhan reeffi isii mazagaajaallee yoo awwaala. Siigalee fireeshatu qabri seenaa. Kanaaf biyya namaa tana keessatti yoo kaatasa makiinaa jala seentee yoo kaatasa namaa wallolte. Maali ta'aa bakii? Yoom galuu edde? Wallaahi gaa'uma si dhuftee malee waa galiis akkasii waa itti qabdi waa harkaa qabdi waa itti qophooytere yoo har'a isin qarqaartanii amma rabbi mala si haadha'u mala keetiin kara biyyaa akka galtu gootan godhaafi. Wanni isii barbaachisu waa guddaa. Indoon biyyuma namaa tana keessayyuu osoo galtee waa wahii waan xiqqoon qarqaarsa Oromoo tanaa waa godhamee fi ijoollee ofii san soqataa wama xiqqoollee haa taatu biyya ofii san keessatti jedheetii yaadama. Miknaatum asitti illee yookaan daa'imaan baattu harkaa kufee waa taati idaa biraati yookaan ofii makiinaa jala seenti idaa biraati yookaan nama harree kana waa of walitti sodaan tiyya tanatu na keessa jira. Wallaahi waan isii akkaan itti dhiyeennaan waan beekuuf sitti himaa jira. Isiyyuu qarqaarsa barbaachisa. Qarqaaraati immoo haa galtuu waan Siraaj mallaqa isiin gaafatte san barna waan namni tokkichillee kafaluu danda'u. Amma waa'ee mallaqaatii miti.
Nadagaya. Sanin jenne baan san jedhan jiru. Nadagaya. Ana isin. Ayye. Tokkoffaa namni kenna. Hojii rabbii dhiiset rabbillee wallaalet waan gale hunda TikTok himatti hin fiiguu eegale. Egereen ummata keenya baxaam no miyasaasibu. Baay'ee yaaddeessaadha. Anduguma isinitti maan rakkachuu dhabee akka dhuunfatti rakkoo dhabee miti. Garuu waa'een ummata keenyaa kuni fuulli durri isaa jechuudha. Ikabdaal. Maallaayini akkuma isiin reef jette ilmaan isii kanan ta'uuf. Heydar illee Finfinnee jira. Awaash malkaa isaatiitti waa gochuu hin danda'u. Namicha kana. Abbaa seeraa miti. Baalaasilxaanii guddaa wayii akka itti bilbilee sodaachisuu danda'u miti. Namuma dhuunfaa akka kiyyaaf keetii tokko. Amma akkana godha. Isin warri Dubaay hin jirtanii tiraanspoortii irraa danda'a gaafa isin galuu kaasetti. Ani fi warri akka Heydar warri xiqqashoo namni nama guguddaa bebbeeku kunniin suuraa mucaa badee sanii fi ka waraana jiru na haa ergitu. An ka waraana keessa jiru san yoo lubbuun jiraate baasuu fi tiraa hin godha. Yoo marrajaa qabatamaa argadhee inshaallah hin baasallee. Hin ulfaatu. Aga birrii ijoollee raggaasaa sana wannoo isaatu baasu hin ulfaatu nama birrii irra ulfaata. Akka dhuunfatti nama mucaa sanii yoo waraana keessa jiraate baasuu fi tiraa godha. We will try. Namoota jajjabatti noo jennee hin ulfaatu. Aga birrii dheengaddaa sana hin ulfaatu nama baasuu jechuudha. Birrii irra ulfaata. Isin warri Dubaay jechuun dhugama walitti himna gaa annamallee cinquun barbaadu. Isin warri Dubaay diraama 200 illee haa ta'u warri Dubaay baay'ee as jala jira. Siraaj eega wal beeytan si haa dubbisanii kun oolmaan fa'aa jiranii saadiq fa'aa jiranii everything as jala jira hundi isaanii warri Dubaay as jala jira. Sabboonan fa'aa jiranii Abu Muraad fa'aa Nasriin fa'aa every single person dubartiillee dhiirrillee jechuudha. Diraama 100 takka lama illee taatu walitti darbaa fi ani mucattii fooloo hin deebisaa fi fooloo ganda amaaranii membarii taate ka waa'ee baaqelaa kanallee ofirraa kaasii baaqelaa kanaan nama saamaa jirti jechitti abiiban faanti kanallee ofirraa kaasee akka ijoolleen ta'e siin shakkine namni ijejaa waa argaa ka mataa duraa kana jechuudha wannoo maal jettanii kana boqqoolloon kun tiimii warra ijoollee tikkeetii nama murtuutii waan kallee maqaa kee dura mukaalii dimadhiifadhu jedhe fooloo sii deebiseera. Suuraa mucaa keetii ka guddaa keessattuu ka guddaa ka bade san yoo lubbuun jiraate Oromiyaa keessa jiraate viidiyoon kunuyyuu miidiyaa asheetutii miti miidiyaa Itoophiyaa ka hunda caala kanaanuu si mul'ata. Because gara nama 7,000 si ilaalutti jira waliigalaa gaati boottu kana nama 162 si dhageeffate boo'icha kee kana amma waliigalaa jechuudha. Achillee warra itti nama 50,000 60,000 gurguddatu nama 200 ilaala. Amma si galee miti. Yoo Oromiyaa keessa jiraate naannawaa silkii ismaartifoonii silkii neetworkiin jiru yoo jiraate wannummaan amma asirratti bootte kunuu gaadha mucaa xiqqaaf. Viidiyoo birallee yoo biraata ta'e hojjedha rakkoon qabu. Dirree waraanaa inni jiru izii inni jiruu fi suuraa isaa ergi isa tiraay sii goona akka dhuunfatitti warroota natti dhiyaatan wajjin an sii yaala san yoo san sii yaala rakkoo miti. Isa mootuu gargaaraa jettaniifi namallee maasatan goonu qalbii warra waa kennullee zamana kana abbamasa irratti kallattii yoo ta'e namni garaan waa kenna. Garaan waa kenna waan ta'eef gaafa isiin garuu murteessitetti isin warri Dubaay tikkeetii irraa muraa galcha gaafa isiin biyya buute mootu biyya bu'uun murteessite immoo tiraanspoortii anama kuma isiin 50 na gaafatte sanitti 50 dabaleeyyuu osoo isiin Itoophiyaan buune gaafa isiin tikkeetii murteetti hin ergaaf. Namoonni birallee as jala jirtanii ani isinitti himaa waadaa yoo seentaniif gaafa isiin biyya buututti hin erginaaf 100,000 hin ergaaf gaafa isiin tikkeetti muratte 100,000 hin ergaafi gizee isiin biyya geettee akkaawuntii banatte akkaawuntii isii irratti gargaarsisa. Malee ganaa birrii nama biraa biratti guurame
eega birriin sunillee nyaatame ani miskiina irraa fuudhee miskiina biraatti kennee miskiina nyaachisuun barbaadu. Halli yoo ta'e akkana. Waan wacii gaara miidiyaatti nuti isin godhattu 50 naa kenni jettee midhibba ergaafa. Tikkeetii murattee gaafa isin galuu murteessite isillee naa dubbiftu siraa jettilee na dubbisi feetu saadiqlee dubbisi dubaa jirti miti 100 akkaawuntii natti ergaa akka booletti gabbuutee bakka fudhachuu dandeettu ufii ergaaf. Ufii kiyyaati ergaa. 100 si ergaa gidee gabbuuteetti neetworkii minaamina haala sirreeffatte gastii kootu akkaawuntii banadhu guyyaa 2-3 ol afuura baafadhu ani haadha kaalidii taati galinaan jette sani jedhi kootu si gargaaraa ana akkanatti fakkaata akkam jettanis waan karaa dhaabadha yaada kennadha kabira dhiisa. Asli Namallee maatetu ta'a namni garaa kenna. Amma namni 7,000 godhatu akkaawuntii isii taatee 200 nuu kennani gaara 200 qofti mucayyoo tana. Gara miliyoona ta'a 200 7,000 baay'isa. Nama 7,000 kana lama baay'isa. 200 bittaa baasu wada 1 miliyoon ነው የሚጠጋው. Akka fedhetti gargaara. Garuu nama maateturra bada birrii wayii balutti hafte hin geenne hagana isii waswaasa seenurra warri kenne kun waswaasa seenurra waswaasa seenurra abbaan sun ushakurra gaafuma isiin galte waadadhaan si gargaarsisa waan itti wacii godhattummaa gaafa oromoon si gargaarsuti ansii ergaa jechuudha. Akkanatti fakkaata waan kun akkam jetta yaada kennadha waan kanatti. Asli galatoome ulfaatu gaafuma isiin dhuftee asii mana kana seentu akka furmaata dubbiin isii argattu keessi kiyya gammadee ati abbaa furmaataati nama tokko ta'ee nama lama ta'ee gamtatti ta'ee ummataaf ta'ee dhugumatti abbaa furmaataati ammallee rabbiin jannataan si haqananiis waan biraa addunyaa du'aa isiin godhan rabbi addunyaa akkiratti si haa gammachiisu dubbiin tamaati jette tana irra deddeebiin faayidaa tokkollee nuun qabu tanarratti gadhaabi gaafa isiin galtee biyya geette waan dandeenyu hundaan bira dhaabbannee asuma mana kana dhufnee irratti gargaara. Yes. Dabalataan. Yaani illee kanuma jedha asli sirritti waa maraa yaada nama maraa yaadni kunillee isiillee hin gargaaraa nullee isii gargaaruu fi nuu ta'a. Thank you Dr. Jeneraal taate ama Doktoraaf Jeneraal si kennuu qabna. Dabalataan tokkoffaa warri Dubaay yaadatama jette kana accept gochuu qabanii qeeballee fudhannee jedhuu qaban warri Dubaay. Warri Dubaay kun jajjaba waan ta'eef uummata nagaati uummata amanamaadha waan ta'eef waan kana waadaa kana qeebaluu qaban. Lammaffaa ammoo yoo dandeessi ijoollee isii kana yoo dandeessi amma suuraadhaa fi maqaa isaanii haga akaakayyuutti osoo dubbattee akkuma Dr. Asliin jedhee waan amma haasa'amaa jiru kun hin waraaban waan ta'eef nama Oromoo ta'ee holaa Oromoo illee ka silkii qabu ka tiiktookii qabu bira hin ga'a jedheetiin amana. Yoo isaan illee hin qabaanne nama isaan bira jirutu arga waan ta'eef maqaa isaanii haga akaakayyuutti suuraa isaanii harka qabaatte yookaan ammoo maqaa qofa osoo himte gaariin itti fakkaata. Yaanni Asliin jedhamoo yaada waliin nu galchu waan ta'eef kanuma irratti osoo goolabne. Ati akka iyyaafannoo si ta'u suuraa jaraatii fi maqaa ijoollee keetii dubbadhu intina mukaalid. Okay, suuraa laxxaf duuba kaayamoo sagaleen dubbadha. Osuma duuba kaaya dubbadha. Okay. Ilmaan sadillee ittuma makaa homaa rakkoon qabu. Waa ilmaan kee caalee fi akka namni garaa badeetiin sirriitti si barbaadu warri as jala hin jirre warri garaa viidiyoo. Sira maa kolfita warri Dubaay kun fayyaan qabdaniif warri koomentii. Romii anteettu gadi koomentii irraa bada saritti. Maaliif mul'achuu dida sila? Mukaalid asiin gara WhatsAppiitiin naa ergi anasii erga Asliin ergaa rakkoon qabu yoo kunoo ta'ee mul'iste. Kunoo ka Jaan ka waraana keessa jiru kana. Kanatti aanee jiru kana argite? Kuni mootummaa si ta'e adiisi bakka hin boo'ini. Rabbi mootummaa si godhee jiran irraa jijjiiramuun malaa bara.
Egaan du'ee laafadde mootummaa naa ta'e maannaa godha osoo galee qorsa hojjaa kaadhe na fayyada malee. Abiyyuu daa'imummaa waraana seenee wallahi daa'ima xiqqaa ta'ee amma mootummaa ta'e wallahi laa taqnatu min rahmatillah rahmata rabbiitirraa garaa murii wallahi. Yookiin bakka maarshaal biraan ujuulaa kana sii bu'aa yookiin bakka abiyyi bu'aa maaltu beeka waan rabbiin achi keesse. Jalaa godhi xiqqoo maqaan isaa eenyuun? Ani kanan barbaadu kanaa miti kan barbaadu sila argee qorsoo kalee hojii nyaadhe saba hojii nyaadhe barbaada. Maqaan isaa eenyu? Kanan barbaadu. Ayilaandii kalee sana soo hojii guuree jiraadhe barbaada bakka maal naa godha kun yoo takkaa naa godha maal. Anaan abbaa kiyya argee galmachuu. Maqaa isaallee himiti rakkoo kan kallee himiti tokkollee ni gilaafate. Qaama dhimmi ilaalatullee arguu danda'a waan ta'eef rakkinni akkana hanqinni akkana qaba waan ta'eef isa malee kan biraan qabu tokko ni gilaafate. Khalid Hussein kuni Khalid Hussein kun immoo Salaaddiin Hussein kan illee fida suuraa isaa kuni Khalid Hussein. Ijaan argite? Egaa kun dhaqee bargisee siraajifaa haraqana hojjetan kun sa'a kana barsa inni jarri. Uummanni kan si shakke barate isa biratti firendii fa'aa obboleettii fa'aa fakkaata daa'imaatu daa'imummaan deemu. Ani haadha abbaan qabu baras du'aan na kennanii mana isaaniitti nama baargee baranii eega dubbachuu kiyya dhoolle ilmoon haadha abbaan qabne kalee har'allee dhaga'u. Ani madaa hedduun qaba hedduun hin dubbisina. Daa'ima xiqqoo si fuudhe. Rikuma shantama maadona gargaaraatti. Mi'uutu godhadhu sol. Miitu waan malee. Waa hedduu keessa lufteetti. Mi'uutu godhadhaa mi'uutu godhadhaa mi'uutu godhadhaa mi'uutu godhadhaa mi'uutu godhadhaa. Ommu Khalid. Eshi doctor. Ommu Khalid. Khalid Hussein jedha kana ani kunuuta na. Diqqallee isinii fidaa kana duuba deebisee. Qoy kanumarraa haasofna. Kuni mucaa kee kan hangafaati Khalid kana? Kanatti aanu kana jechuudha. Khalid eenyuti? Khalid Hussein Haidara Aliiti. Khalid Hussein Haidara Ali. Halo. Dhalootaan naannoo kami? Kan abbaa moo? Roobee Arsiiti ataaba Dooyyoo Goraati kan itti dhalatan. Ataabaadha? Maqaa irra nuu deebi haga akaakayyuutti. Khalid Hussein Haidara Ali. Khalid Hussein Haidara Ali. Khalid Hussein Haidara Ali, Salahaddin Hussein Haidara Ali. Ataabaa yoo taate mucaa yoo bira jiraata yaasii deebisan. Warra kenna. Warra eessumaniiti ataabaa yoo taate. Ataabaa yoo taatan ataabaa warra eessumaniiti warra maadariiti mucattii miskiinan boochisina mucaan keessa yoo ilmoo isii dhoysee biraa qabaate deebisaa filis rabbi sodaadha ijoolleen ataabaa. Warri roobe. Ataabaa eegataa ta'e yoo mucaan abbaa bira jiraate sii deebisan. Asirratti illee wanni isin beeksisuu barbaadu cubbuu haasa'uun barbaadu namni ijoolletii wajjin aga ta'e garuu jechuu ilma namaa kana ta'e anis ilmoo dhiira qaba cubbuu irraan kaa'u maaliif jennaan ijoolleen hin barbaadanii yeroo tokko hidhamee bakka hidhaatitti anaan wal dhabe malee abbaan keessan ilmoo teessan isinii waliin dhabne dhaqaa gargaara innaan ofirraa ari'ee jechuu ijoolleen achiin booda ummaa anchi eenyaan ati falligin minde eenyaa sugaanne dimnaan jaan ijoolleen amaariif fayyadaman nun ergini ammaan booda achumattuu nun kaleessin ummaa piliis nun barbaaddu naan jaan ani itti dhiise ijoolleen tun haga jabaatanii gize mee yoo na tursiise malee viidiyoo gize isa biraa inni biraa deemuu hin qaba xiqqishuu ta'e isinii ol baasa eega uf beekanii akka isaan abbaa ofii kanan daganne akka warra daganne itti ergaa ture dhaqan ijoolleen miknyaatuum hin lolaani bakka hin nyaanne dimnaan jaan maaliif hin deemne anaa wal dhabe malee abbaan keessan isin jaalata bara laa nu jaalatu ummaa nu ari'aa bara fuula nutti hin tolu bar bakka inni mahee dalfalligim jaati qishuun kun faa jechuudha. Kanaaf yoo min albaata waan rabbiin beekani wayin ajuuzaa godhanii fuudhanii alattiin osoon uf beekun dhaqu abbaa ofii san bira. Yoo gara biraatiin nama biraa itti godhe wanni shakkii godhadhe nama biraa itti godhe gara biraatiin ana miidhuuf jecha dhimma kana gurirraa milisee nama bira kaa'een alatti isa biran jiraatu mucaan waan galtanii yoo galallee immoo dhaqee achi dirasii inshaallah isin agarsiisu ta'a.
Ani immoo aslii kiyya madaa guddaa baadhee tareef waan ta'eef madaa kiyya keessa Amalanyaa turte ati maal irratti fuudha inni? Hin loltaa? Inni naafta? Laala amalanyaa fi amma gizee biraa gaafa daa'ima kiyya argadhe isin tabsiisuu danda'a. Amma nani nama saladini kiyya dhabee miira keessa jirudha. Dhugaatii yallee immoo namni ollaa gandi hagarra haadha isaa wajjin jiraani sii galee haati isaa waggaa 11 minaamina haadha isaa wajjin jiraani adaamaa jiraatanii nama guddaadha. Haga amma dirasi yoo gabayaa oolee galu buna bitaa fi shunkurtii waan adda bitee itti goree kennaaf. Maan naan jaan haati isaa tuni waan naan jaan bira tanii naa'imaati naan jaan. Ati ilmoo daa'ima gaafa daa'imni kun badee jechuun waraana deemee shee umariin jiran gaafsanii naa'imaati naan jaan naa dawwalanii. Odoo akka ani deemi hireetee barbaada ilmi kiyya of wallaalee siin jee hin deemte har'a ijoolleen tun facaatee qullatti naftu ani si himee ture maal sii goonaan jaan soddaatiin tiyya jechuudha. An soddaatii xiyyaa wajjin amata 10 mana takka keessa taa'e abbaa warra kiyyaatiin wal gadhiise abbaa fedhee murteessaa aanan isaanillee Dubaayii kana keessa jira jechuudha. Haadha abbaa warra kiyyaa wajjin waggaa 10 jechuun mana tokko keessa. Kanaafuu anamma asirratti dhugaatii yeesoo hime namni na argu hin jiru. Har'aallee akka dadhabe kana dhiise malee gargaaruun dhiibne jechuun akka haadha xiyyaatti ni jaaladha na jaalatti hedduu nama kabajuudhaan jirti har'aallee yaa hojii akkana shanan kana keessa quban qabu waan taateen beeku jiraatu bates laakkin nama guddaadha. Adaama keessa taa'ee aayilaandii guuraa oolee galee isitti gora akka haadhatti. Namni hedduu jechuun Adaamaa 06 keessatti mee warri beektan jala gara. Intala ilma keetiin seenu bari intala tattee ta'e heerumtee deebite seena akkami sammuun isii abbaa ilma kee gadhiistee sitti deebitee si hojjeteetti yaan namni marte jechuudha. Seenaan kiyya fagoodhaas dhiikoo. Ati jaarsa keetiin wal loltee soddaatii wajjin taa'aa turte? Waggaa 10 taa'e abbaa warra kiyyaatiin adda bahee soddaatii xiyya wajji waggaa 10 taa'e isinii gale odoo isiin adda bahee yoo hojjedhee galu itti goramu na dhugee biraa gala naa guduunfitiin guduunfaaf jechuudha. Isinii gale. Inna namni amma dhugaa namaallee beekuu dhabuu danda'a. Laakiin namoonni nama deesse ijoollee xiyyaa ilaandi guddise dhabuu qofaas liiqoo. Hedduu keessi kiyya nama daa'an borullee yoo naamuran tikkeetti nama galuu barbaadu bakka boruma bariitu tana yoo kan namni naamuru jiraate ani galuu fedha. Tikkeetti Dubaay irraa Itoophiyaa meeqa? Ani hin beeku. Saaladdiin hin beeku. Rakkasadha Dubaay irraa Itoophiyaan. Meeqa? Kuma yoo baay'ate kuma ari. Iloo mi'a qabdi mi'a baay'ee qabda. Lalaan waa takka hin qabu annab seetii malee maal qaba maa eenyu waa bite ijoolleen xiyya facaate. Yoo baay'ate birii kuma takka ta'a. Kuma takka 800 700 kanuma. Dirhama kuma moo? Birii Itoophiyaa meeqa dirhamni kuma? Birii kuma 40 wayii ta'anii. Kuma 40? Birri kuma 40 giftiin kan itanii firee asirratti as keessa baafattee bitattu maal godhanii ijoollee Dubaay nu garachiiftan. TikTok irratti baafattee bitattu murattu. Birri kuma 40 doolaara meeqatu taafeetani giftii meeqatu kuma 40 taafeetani. Nan argaa inshallah. Giftii qoya hin irreeyna. Irreeynee waan tikkeetti gurra fi qoya. Doolaara meeqa kuma 40 ta'a. 200 300 koinii kuma 60 yoo kennitaniif koinii kuma 60 tikkeeta hin mura. Laaw ammallee waan dubbachuu barbaadu warri Dubaay jira yoo dhugaa ililli irraa kaasa warri barbaadan siraata irratti na guuran. Tikkeetti haamuratu gargaarra biyya galtee carraa hamma kuratu qaama eega qabaat. Ililli irraa kaasa waan qabdan kennaafi koinii kuma 50 kuma 60 arganaan tikkeetti hin taane. Hayyee hiree gurii tanan ililli keessa qabdan dhibba keessa qabdan dhibba lama keessa qabdan gifti kennaaf asirratti. Isirra gattuqa. Fayyee thank you so much. Isirra gattuqa. Jabaadha. Ililli irraa kaasaa warra qabdan jabaadha. Jabaadha hundi keessa. Ani keetii kiyya thank you so much. Hundi keessan isirratti 500 dhibbaan kumaan 2,000 waan dandeettan. Hundi keessan waan dandeettan namni 8,000 kun waan dandeettan kennaafi. Waan dandeettan kennaafi. Waan dandeettan. Okay, asli xiqqaa san ol baasu. Ol baaftaa qoy.
وأنا نتاكد تمسا الله أكبر الله ربي سيعمل كيف ربي سيعمل كيف ربي سيعمل كيف Rabbi si haa kennu. ربي سيعمل كيف جماعة ودوجه سجلك يا ألفات وغلطه من قصتك جماعة كان مكو مسدات انت تاني تريني وانكو جيمتي وانكو ما فرطة ما ترى ولي كمرة دبلني نمكو كوفيا إللي مانيغاني كومتك ريبشن وما كذا قبلا كنا في وما كذا قبلا سجله فولو كرا غفاو لسني راغوري هندي كذا نكو مسداتي سجله أني كذي ورا سري كنو ساني فولو كرا جماعة سجله Isira gakkawa akkasitti. Dheeressa thank you. Jamaadhaa xiqqoo isin hafe amma qixxee ga'uu kaasan. Qixxee ga'uu tan 50,000 xiqqeetii muraa. Woo kiyya thank you so much. Qixxee ga'uu kaasan jamaadhaa. 50,000 muraan fakkaata I think. 50,000 $50 50 ta'a muraan. Roobsan Zamuudi qixxee geettan amma akkanatti Saadiq ani keeti isirratti qabaa kennaa manatti darbinaa isirra qabaa isirratti Eliyaas qixxee bira mataan qixxee bira tartan jabaadha qixxee bira tartan waan xiqqeetti yoo 40 Saadiq jedhe taate qixxee bira tartanii jabaadha qixxee bira mataan tartanii akkaawuntii warri jettan biyyatti gargaarta nama waan xiqqeetii wali qabaa fira waan xiqqeetii murattu waan xiqqeetii jabaadha namni bari yoo waan xiqqoo qabaate kun itti namaa dabala amma yoo isiin amma dirhama 800 900 fakkeenyaaf yoo qabaatte namnummaan karaa deemu kamuu hin kennaaf namni kamuu amma dirhama 800 qabaatte suuqii isaa dhaqxee 200 naa guutii jettee miidiyaa irraa miti lafarrattuu akka sangaraan jabaatu namni maal agaraa abbaa feete bira dhaqxee obboleessa kiyya biyya galee ilmoo barbaadetuuf yoo jettee mucattiin tun namni lafarra jiru kamuu garaa ittiin jabaatu. 200 yoo hanqattellee biyaansi garuu parsantii 80 harkaa qabaatuu qabdi jechuudha. Hawwii tiyya sila waliin guutu xiqqoo maafe jabaadha xiqqoo hafe Hawwii thank you so much xiqqoo hafe rabbi rizqii dhuman qabla isinitti haa kennu rabbi sinaa milkeessu silan guutu eebi waa kenni bannaatiin kolfini Hawwii rabbi si haa kabaju warra asirra jiru kan hundi isaanii fooloo tolchaani jabaadha 10,000 faa isin hafe amma 10,000 isin murate 10,000 isin hafe 10,000 tafe jabaadha warra asirra jiru 8,000 Allah akbar sagalee kiyya rabbi si haa milkeessu 5,000 tafe 5,000 tafe Aboo tokko manatti darba idaa miskiina aboo duniyaa miskiina manatti hin darbina haa ilaaha illallah nama na rabbi sodaadhu manatti hin darbinti emmi achi qaqqabi maqaa isiit irratti amma booda asliin manatti ka guura jettee bootti gaas jalaa miskiinni waan kana tun qabu maqaa isiit irra qaqqabaa kennaa mara yaa rabbi isin uume sodaadha hin danda'u waan arraba
Jannata galuu barbaanna umriin nu deeme. Tokko daakiyyee manatti ol guuraara. Rabbi kiyya maaluma taana. Jabaadha. Kuma meeqa ta'u? Kuma 45 jirra. Kuma kurani hafe jabaadha. Kuma shan kumi 45 doolarii balama shantamata. Bakka inga. Waan wacii homaa yoo bira kennitanii mana. Doolarii balama shantamata kun 45. Wal gargaara. Doolarii balama shantama biri Itoophiyaa kuma 40 ta'anii mataa irratti fakkaata. Matoba 18 30 10 46 ነው የሚሆነው 46 ዶላር ብላው ሸንተማ ኩማ 40 ጃታ እንጋ ኩማ ሸንታ ፈ ወለር ጋር አካ እንደነም ሊኩሩን ዲበር ዮ ቀጀለ ሚሊየን አዩህም ቡፍተኒ በር ሚሊየን አዩህም ቡፍተኒ ነም ሊኩሩን ዲዮ ቀጀታ ሚሊየን አዩህም ቡፍተኒ በር ኮፊያ ከቀብዱ ማኒጋኒ ከቀብዱ ጋላክሲ ከቀብዱ ገቱ ቃይረት ይስረቀባ ኢልል ራካታ ይስረት ቀባ ሁንድ ከተ ወማ ከዛ ቀብዱ ይስረቀብ ይቱቅ እንጉታ ዋኑ መከዛ ቀብዱ ኢልል ኮፊያ ማኒጋን ጋላክሲ ምናምን ማኒጋን ይስረቀባ ሱጡቃ እርግጠኔ ኢልል ነው ለወላ ይርቲ ሲያም ቴንክ ዩ የባዳ ኩማ አፍሪት ገልቹ ካተን የባዳ ኩማ አፍሪት ይባላ ሌትስ ጎ ውዶቼ ባሌኪ ሌትስ ጎ ጥቆ ይዝነፈ አላሁ አክበር ጀባዳ ኡመኒ ኩን ተስፋሩ ኩተቺሱ ጋይበር ነሙመናን ሁንዲ ገርጋር ተበርባራነት ፈካተ ወላሂ ታኢቱ መነ መራራና አቦ ኮፊያነት ገሪና አቺ ሲረቀባ ይዝረት ጉርባን አማቃው አመል ኤይዋ ቲኤሚ ይያቶም ሬፉ ቀጀልተ ኩኖ ተቆሪዮ ገና ጃላለ ኡፊቲ Gemi belama tafsisu wado aljala tae tiri akete bita wono yo tiyari mana kenda deme yo rabbi su me soda tena dem sinanje amma wori thini yetani kare tambore yo rabbi su me soda tena dem si minamini isa isra ga kawa kenda isreti mara wa amma na thenen dem su harama ai wallahi to kokal na gore war renga de kawra ji madok jala le isa tafsisu so jala kare tae tirar go tiyari mana kenda de أنا قبضر جرا وجول رجعتي ولي بوتا مدة جرا وان شهيدة تاي وبناك نته هاي قصدي كمان رفيق كذا نتي وروات رجالنا يا وادا وانتي كومه كم يندم كودا كم يندم كودا لا تبني Shantama tanana guuta eegirra lallabaan oollu. Rabbii kiyya. Manatti oofte? No, garasuma deeme. Rakkanne bara. Waan taaktii bira daddabalaa fi kaa. Manatti illee osoo deeme waan jedhe san irruma deebee ergaa malee nan bisu kaa. Ka manatti deeme illee nasiiba isaa deeme. Ka isinii jedhe laazima osoo leencallee isinii jedhee gara kee deeme isinillee leencuma deebee kennammo. Kiyya galti ilmoo lama jalaa bade haadhan qabdu abbaan qabdu miskiina biyya galtee ilmoo barbaadatu heddi. Ilmi kee addunyaa irratti haa mul'atu galsiq ati diyaasbooraa galsiq. Xiqqoo galsiq waan wacii waan minaamin irratti ol gafaa gora. Amma akkanatti waan asaanii qatiyyette jala hin gaa. Rakkoon qabu anillee qaamaan bakka ishiin jirtu dhaqee fuudhee. Waan hanqatee itti guutaate. Waan hanqateetti sii guuta inshaallah atamma barbaade amma isaan beekanii isaanti dooktar faate beeka. Haala kaalin keessaa bafachuu hin beektanii? Hin beeku lakkaas leekiyyaan. Maa dhugaa dubbachuun firummaan kuttu ka warri beeku haa baasu siraachfaa yoo beekan haa baasan malee ani hin beeku. Okay.
Nasri Abu Murad fa be corona ne Abu Murad be ita. Sirajin bekani ma Nasri fi Sirajo balayani mi jarri wal bekani Sirajin bir dakka ganam rakko ka. Oh, shayti chimo. Bekani sa. Nasri gare wara Nasri fa tara ne bekani sa. Obbalayani bar obbalayani gare mali obbalayani. Boleh wantiru. Asli. Amma kana dilali dollar ni balama bishantam Oromo ziken ite manni 30% murata sinso wani. Abba Murad kuna azala kolfan kuna azala jada. Dagefada ada Khalid. Manni 30% murata 30% dollar balama bishantama shantama amma manni mungkin ziyala muratu mala rakon kabu di motesani zierga kide amma dollar balama boy. Beri Ethiopia kuma sodomi wai tu siguram tiketi sanjara gafa oli jeti on katelle amma kanati kuma shan kuma ya fan kathala amma gifti asre jo kon tiketi aga san baka nasri man fa iti sigura ne yodan dani kuma jahata malle zor guta ni rakon kabu yoka elle osika ya bumurali to sisa osisa akar so amma kati mana 30% ramana sen dollar shantamachu buri Ethiopia kuma Quran haite ke amma buri Ethiopia kuma Quran to asena bira eshi ani amma diluran kuma shantama nagar gari nanjette kuma ribba sinjere kuma ribba Quran si erga chuka biye gaste eshi Inshallah. Aba wari manatti kurtan kun mal tata mujatira gaqqaba kenna ya rabbi kiyama manatti me dhaggeeffadha Samu thank you so much dhaggeeffadha mujatti tana bar waa wocelle biratti guuruuf hin dandeettani nama kuma saddeetin jirtaniimi hundi keessa maqaa isiitti gaqqabaatiniin ilmoo lama dhabde jaran mucattiin tun ilmoo lama dhabde haguma tokko gandara deemte nama harka namaa laalurra tama ufiitiin tikkeettii murattee haa galtu